Biyyanatti addunyaan hongee jibbaan weeraramtee subba marattee falakkasaa jirti. Jaalala guusanii hammeenya mirgisiisanii guduunfaa jibbaan walitti hiikkatanii hororraan wal jiru. Alangaa rakkinaan hiyyeessa dhaananii toora jireenyaatii baasaniiru. Abidda du'aa qabsiifatanii meeqaantam jiruun awwaala itti tolchaniiru. Luugama sodaa walitti kaa'anii boolla mitiitti wal dhiibaa jiru. Waaqaccee qabatanii burraaqu. Xiyyeeffannoo itti kennanii hin ilaalan. Dhalattoonni asii dhaloota oduu fi afaanii qofa munnaaganii dhara horsiisu. Mee warra akkanaatti akkamittiin heerumu? Nama waan nyaatu beekan waan hagu hin gaafatan. Hammi isaan bahan madaaleen madaala isaanii harkaa qaba. Warra gatii baasanii miti. Iji gaara dubbatti waa hin agarree. Tammuutaan of keessaa guurani. Yoon heerume warra sirna nama kunuunsu qabu.